Iddoo jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u. Ani Barraa Damiseeti. Kitaaba Joyce Mery kan eebbisaa Baayisaa Afaan Oromootti hiikee hin sodaatin ati kophaa kee miti kan jedhu kanaan dura kutaa lama isiniif dubbisee dhiyeesseen ture. Namoonni carraa isaa argattanii dhaggeeffattan kutaa sadaffaa kanatti fuftanii akka dhaggeeffattan si yaadachiisa. Namoonni hin arganne immoo yuutuubii kana jalatti kan gadhiifamee jiru kutaa lamaan darban akka dhaggeeffattan isiniin jedha. Har'a isa itti aanu dubbisa koo itti fufa. Isiniifis ta'ee namoota kaaniif gaarii ta'uusaa warri itti amantan immoo namoota kaaniif illee dabarsuudhaan akka itti fuftanii na hordoftan isiniin jedha. Mee waa'ee dubbisichaa yookiin immoo yaada kitaaba kanaa irraa barumsa arganna jedhee itti amanu dubbisuu isaan itti fufa. Yeroo darbee waliin ilaallee kan turre hin sodaatin kan jedhu hiikaa isaa namoonni maal akka isaan sodaatan humni ittiin namni sodaa jalaa bilisa ba'u maal akka ta'e karaan namni ittiin uumaa isaatti dhiyaatu kadhannaa akka ta'e kadhannaawwan kunis immoo gosawwan garaagaraa akka isaan jiranii fi gosa muraasa waliin akka ilaalle namoonni dhaggeeffattan ni yaaddattu jedhee abdii qaba. Gosoota kadhannaawwan ilaalle malee kadhannaawwan gosa afaan ammas itti fufisaa wajjin ni ilaalla. Isaan keessaa kadhannaa qulqulleessuu fi itti dhiyeessuu kan jedhu itti fufeen dubbisa. Ammas yaa obboloota koo haraara Waaqayyoof jedhaatii namummaa keessan qulqullaa'aadhaa fi Waaqayyo duratti fudhatamaa akka ta'utti aarsaa jiraatu gootanii akka isa dhiyeessitanii sinnan gorsa. Akkasitti hafuuran Waaqayyoof ni sagadhu jedha. Roomee boqonnaa 12:1. Kadhannaan waan tokko Waaqayyotti yommuu kenninu sun kadhannaa qulqulleessuu yookaan kennanii dhiisudha. Akkana jechuu keenyadha. Kunoo gooftaa maallaqa koo, yeroo koo, sammuu koo siifan kenna. Waan fedheyyuu yoo ta'e hundumaa siifan kennaa jennee kadhachuu keenya. Ergamichi Phaawulos dubbisa kana keessatti dhagna keenya miseensotaa fi kutaalee hunda gooftaaf kennu qulqulleessus akka qabnu nutti hima. Sunis sababii tajaajilaa fi waaqeffannaa keenyati. Yeroo daa'ima keenya Waaqayyoof adda baasnus kadhannaa qulqulleessuu kana akka kadhannu Efesoonii keessatti barraa'ee jira. Jireenya keenya, maallaqaa fi qabeenya keenya, sammuu keenya fi dhagna keenya, ofii keenya fi ijoollee keenya gooftaaf akkuma kenninu afaan keenya isaaf adda baasuu qabna. Kun akaakuu kadhannaa isa itti aanutti nu dabarsa. Kadhannaa, jajannaa fi waaqeffannaa. Egaa koottaa karaa isaa utuu gargar hin kutine aarsaa galataa Waaqayyoof ni dhiyeessina. Aarsicha maqaa isaa beeksisuudhaaf wanta afaan keenya keessaa bahudha. Aarsichis maqaa isaa beeksisuudhaaf wanta afaan keenya keessaa bahudha. Ibroota 13:15. Hundi keenya jajannaa fi waaqeffannaa ni hubanna jedhee yaada. Jajannaan gocha Waaqayyoo ibsuudha. Seenaa wantoota gaggaarii inni nuuf godhe hundumaa dubbachuudha. Waaqeffannaan salphaadhumatti Waaqayyoon ajaa'ibsiifachuudha. Ga'umsa isaa ajaa'ibsiifachuudha. Eenyummaa fi maalummaa isaaf beekamtii kennuudha. Barreessan ergaa Ibrootaa yeroo hundumaa dhaabbataadhaan Waaqayyoon jajachuu fi galateeffachuu akka qabnu kan nutti himu kanaafi. Akkuma ilaallee kadhannaan, jajannaa fi waaqeffannaa akka argansuu keessaa fi alatti guyyaa fi halkan yeroo yerootti taasifamuu qaba. Itti fufnee galateeffachuudha. Yeroo hundaa waa'ee isaa dubbachuudhaan, maqaa isaa kabajuudhaan yeroo hundumaa Waaqayyoon galateeffachuu fi jajachuu qabna. Inni kan biraa kadhannaa galataati. Waan hundumatti Waaqayyoon galateeffadhaa. Waaqayyo karaa Yesuus Kiristoos kana gochuu keessa ni fedha jedha. Isa duraa Tasalonqeeshaan 18. Akkasuma isa duraa Tasalonqeeshaan 17 irratti osoo haddaan hin kutin akka kadhannu erga nutti mee booda battalumatti ergamaan Phaawulos haala kam keessattuu Waaqayyoon galateeffachuu akka qabnu nu qajeelcha. Sababni isaas sun jaalala Waaqayyoo nuuf qabudha. Kadhannaan kutaa jireenya keenyaa ta'uu akkuma qabu, galateeffachuunis kutaa jireenya keenyaa nuuf ta'uu qaba. Daabiloos garuu sun kadhannaa akka hin taane nutti himuu yaaluu danda'a. Sababni isaas akkaataan qaama keenyaa sirrii akka hin taane fi akka amantaa yookiin akka afaan waldaa isa beekamaan hin kadhanne nuun jedha.
Yeroo kana daabiloosiin ilkaan isaa dhiitudha jetti barreessituun kun. Eeyyee ni dhiittamuu qaba inni. Sababni isaas kadhannaan dhimma qaamaa miti, dhimma afaaniyyuu miti, dhimma hafuuraa sammuuf lapheeti. Kadhannaan humna. Yoos dhukkubatti akka fayyifamtanitti cubbuu keessan walitti himadhaa, waliifis kadhadhaa. Kadhannaan nama qajeelaa waan baay'ee hojjechuu ni danda'a jedha Yaaqoob 5:16. Kadhannaa salphaan amantiidhaan taasifamu humna qaba. Dhugumatti kadhannaan itti fufisaan garaa irraa ta'e caalaa wanti humna qabu hin jiru. Sababa daabiloos jireenya kadhannaa keenyaa ilaalchisee nu ceepha'uu fi akka nuti kadhannaa keenyaaf hin amanamne nu amansiisuu yaalu haala dadhabaa keessa akka jiraannu waan barbaaduufi hojii isaa kan diiguu fi addunyaa kana irratti yaada Waaqayyoo kan raawwatu kadhannaa itti fufisa qabu kan amantiidhaan taasifamu akka ta'e ni beeka waan ta'eef. Eenyu? Daabiloos. Anaa fi ati jireenya kadhannaa keenyaa ilaalchisee miirri yakkamtummaa yeroo nutti dhagahamu mara dandeettii amantii keenyaa ittiin gadi dhiisnu dhabna. Jireenya keenya keessatti wanta akka hojjennu Waaqayyo nu irraa barbaadu raawwachuuf kadhannaa keenya akka inni dhaga'uu fi deebii nuuf kennu mirkaneeffachuu qabna. Humna qabeessaa fi hojii kan hojjetu kan taasisu sanadha waan ta'eef. Sodaa dhiisnee itti fufisaan amantiidhaan kadhannaa akaakuu hundaayyuu kadhachuu kan qabnu kanaaf itti barreessituun kun. Dhaggeeffattoota keenya. Ergaan kun isin biratti akka inni hiika qabu abdiin qaba. Namni nama ta'ee jiru hundi buddeen qofaan hin jiraatu. Keessoon keenya eenyummaa qaba. Eenyummaan keenya hafuura, lubbuuf sammuudha. Nuyi uumama Waaqayyo irraa dhufnedha. Karaa nuti itti Waaqayyotti dhiyaannu immoo karaa Yesuus Kiristoos nuuf eeyyamame. Namni gochaa ofii isaatii fi shaakala ofii isaatiin Waaqayyotti dhiyaatee isaan harkisuu akka hin dandeenye beekee yookiin of qulleessee qullaa'aa fi jabaa of gochuu akka hin dandeenye beekee Yesuus Kiristoos gatii kaffaluu qabu kanfalee hojii daabiloos diigeera. Daabiloos abbaa sobaati. Daabiloos ceephaadha. Daabiloos hammeessadha. Daabiloos ajjeesadha. Daabiloos faallaa gammachuu gaddaan jireenya namaa hooggana. Sodaachisaadha. In sodaachisa. Kanaaf humni nuti biyya lafaa kana irratti ittiin daabiloos hin sodaachifnu meeshaa miti, barnoota miti, qoricha miti, beekumsa miti. Humni nuti hafuura hamaa kana ittiin moonu humna Waaqayyooti. Firoota koo, namoonni dubbii kana dhaggeeffataa jirtan, Yesuus Kiristoos hin amanattaniittu inni boqonnaa dhugaadha. Inni hojii seexanaa diigeera. Inni kaayyoo isa hamaa sanaa bittinseera. Bakkeetti baasee saaxileera. Dhugaa isaatiin soba isaa kuffiseera. Ifa isaatiin dukkana isaa diigeera. Kiristoos Yesuusitti amanachuu keenya irraa kan ka'e karaa isaatiin keessoon keenya boqonnaa qabaachuu qaba. Karaa isaatiin, karaa Kiristoos Yesuusin nagaan nutti dhaga'amuu qaba. Karaa Kiristoos Yesuusin gammachuun moo'ichi nutti dhaga'amuu qaba. Jireenyi keessan sodaa jalatti kufattanii kan jirtan, diinagdeedhaan, dhukkuba garagaraatiin, yaaddoo nama dhabuutiin, yaaddoo kophaa ta'uutiin, gidiraawwan biyya lafaa kana irraa kan ka'e jireenyi keessan sodaa jalatti kan kufe sagalee kana dhaggeeffachaa kan jirtan qalbii keessan daabiloos kan dadhabsiise kan gadi buutan haamileen keessan kan kufe jireenyi keessan gara Waaqayyoo akka ilaaluun isin yaadachiisa. Abdiin ilmaan namaa inni lafaaf samii uume Waaqayyo tokkichadha. Inni hafuura. Karaan inni ittiin namatti dhiyaatus karaa hafuurati. Inni isa nu uume waan ta'eef dhimma lubbuu keenyaaf sagantaa kan qabudha. Raawwatee akka bineensaa akka bineeldaa nu dhiisuu hin barbaanne. Namaaf kan dhimmu Waaqayyo tokkicha. Namaaf kan dhimmu Waaqayyo isa hin uumamne Waaqayyo isa uumuudha. Namaaf kan dhimmu Waaqayyo isa hin jijjiiramne Waaqayyo isa bara baraati. Karaan nuti itti Waaqayyo uumaa kanatti dhiyaannu immoo akkuma dura dubbadhe karaa Yesuus Kiristoosi. Yesuus Kiristoos humna seexanaa diigedha. Humna du'aa cabsedha. Humna kaayyoo seexanaa diigee jireenya nuuf kennedha. Nuyi maqaa isaatti amanachuudhaan soba seexanaa kana mo'annee kadhannaadhaan, kadhannaa galataatiin, kadhannaa Waaqayyoon barbaadutiin, kadhannaa Waaqayyoo jajuutiin fuula Waaqayyoo fuulduratti argamuudhaan hojii seexanaa kana ofirraa diiguudhaan gammachuun jiraachuutu nutti jiraata.
soba isaa amanuun nutti hin jiraatu. Gammachuu Waaqayyoo irraa nuuf yaadame, eebba Waaqayyoo irraa nuuf yaadame. Akka nuti raawwannu, akka nuti yaadnu, akka nuti dubbannu, akka nuti jiraannuu fi wanta Waaqayyo nuuf yaadee nuuf qopheesse akka nuti dhabnu barbaada daabiloos. Daabiloos abbaan sobaa sun. Kanaaf jireenya keenya mataa isaa jala akka hin galchine yookiin immoo sagantaa isaa jala akka hin galchine isaaf tole akka hin jenne kadhannaadhaan gara Waaqayyootti dhiyaachuudhaan humna isa irraa arganneen humna dukkanaa kana diiguu qabna. Humna Kiristoos irraa arganne, humna amantii keessa jiruun, humna ayyaana keessa jiruun yaada isa hamaa qalbii keenya dukkaneessu, yaada isa hamaa qalbii keenya garboomfatu, yaada isa hamaa nutti dukkaneessu, yaada isa hamaa abdii nu dhoowwu, yaada isa hamaa hamilee nu buusu, yaada isa hamaa sodaan nu weerarsu kana mo'achuun jiraachuu qabna. Qoftan kan nageenya nuuf haa eebbisu. Maarree dubbiin kun yoo isinitti tole namoota kaaniif illee dabarsuudhaan kanaan dura kan hin dhaggeeffanne yoo jiraattan kutaawwan lamaan darban itti fuftanii akka dhaggeeffattan. Ammallee gara fuulduraatti waraabee isiniif dhiyeessuudhaan ibsuu yoo barbaachises iddoon ibsuu barbaachisu ibsee dubbisa qofaanis yoo barbaachisu dubbisuudhaan itti fufisaan isiniif waraabee isiniif dhiyeessa. Dhaggeeffachuu keessaniif guddaa galatoomaa. Yeroo gaarii. Iddoo jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u.